Noya akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee jira. Keessummaan kiyyaas Dr. Uddeessaa Karroo fi obbo Girjaa Boruu Sheekkooti. Anka qopheessee isinii dhiyeessu Ashannaa fi Goljaati. Gaaffii lamaan tokko dhiyeessaa fi gaaffiin kennas biyyi keenya rakkina keessa galuu fi akkasumas haala oolmaa paarlaamaa warra Itoophiyaa guyyaa kalee fi akkasumas waraana naannoo Tigraay deemuu fi ibsa mootummaan Ameerikaa baasirratti deebii isinii laatuun jedhee abdadhaa. Dhihaadhaa sheerii gochuun dagatinaa laayikii Katu, ufega dugaleza soto fatu, kanda sumatu jibte lavaga desite sirbite, obsinera, 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 obsinera que se darbega para vakatu, ufega dugaleza soto fatu, kanda sumatu jibte lavaga desite sirbite. Radiba Venga Tapadana
furjii walii galanii warri dhabduu beessa michoonfatanii biiftuu baadoon kurgaadatanii biiftuu yeroo ishee baan ooltuu isaanis guyyaa hin mul'atanii galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa ijaarsi saasaa ulfaatu abdiirraa kutukanii maana baatu galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa karaani saasaa lagaatu abdiirraa kutukanii maana baatu addeessi furjii walii galanii warri dhabduu beessa michoonfatanii biiftuu baadoon kurgaadatanii biiftuu yeroo ishee baan ooltuu isaanis guyyaa hin mul'atanii galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa waa baay'isaa qabaatu abdiirraan kutukanii maana baatu galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa oree guutaa qabaatu abdiirraan kutukanii maana baatu barwaa hundirra dibaa beengaa taphatan. Yoya keessummoota kiyya. Loon keessan jarri argin jedhanii horiittanii fedhe. Adee tortu qabda. Lafti hin jirtu. Guddii akka mee sududumaan gara gaaffii kennaatti deemna isin gumii bokkootii fi keessummaa miti. Warruma gumii bokkooti warra manaati jechuu kiyya. Mee biyyi keenya rakkina keessa galteerti jettanii yaaddu moo rakkina keessa hin galle yoo si rakkina keessa hin galle jettani maali rakkina keessa galteerti jettani maali yoo rakkina keessa galte rakkina kanaaf moo furmaati maal ta'a jettanii yaaddu mee uraagaa irraa jalqaba hada uraagaa fi maatti asira jechuudha. Ayyee galatoom gaaffii dansa garuu biyyi keenya rakkina keessa seenteerti moo rakkina keessa hin jirtu kaan immoo jedhuufi dandeenyu maal si fakkaate biyyi yeroo ammaa kana keessatti biyyi waraanarra jirti waraana keessa jirti sabi waraana keessa jiru naga keessa jirti yookaan immoo rakkoo keessa hin seenne jenneen dandeenyu jechuudha. Maaliif rakkoo keessa jirti rakkoo kama dhaggaa jiru. Waan namni keessa jiru waan biyyi keessa jirtu ammaa kana keessatti waraana hangamis kabaqatee biyyaa kabayee jira. Duraan achiin dursee biyya Oromoorratti waraana itti baasanii biyya lolaa turane Oromoo jeesaa turane mirgaaf bitaatti nama keenya fixaa turane amma immoo rakkinyi karaa Tigraay kanaa burqee jennaan achi duulan. Kanaaf jechuun biyyi amma waraana gubbaa jirti. Waraana kanalleen ka itti fide nama tokkochi. Nam tokkochi sunilleen nuti of hin beekna. Nama itti bulchaan tokko yoo beekta aangoo qabatee aangoo harkaa qabu dansaalle dhalatte hamtuudha dhalatte namni itti mataa namni itti responsibility guddoo itti qabu nama biyya sani anatti aangoo harkaa qaba nama jedhu san responsibility kaa'eera jiru.
Kanaaf jechuun rakkoon biyyi keessa jirtu kun kan hiikamee danda'uun yoo namni sun bakka jiranii buqqa'e. Maaliif rakkoon amma biyya Itoophiyaa keessatti biyya sana keessatti deemuu jirtu walijjecha'anii wal balleessa'anii hiikamuu ka dandeessu. Kun immoo warri biraa Israa'atoo taarika beekanayyuu yeroo higa ammaatitti Itoophiyaa keessatti burqaa namni yoolli ka burquu jiru rakkoo duri uuman waan dur kan jalqabde waan ta'eef. Higa ammaatitti rakkoon sun itti fuftee jirti gara duraallee itti fuftee yoo namni sun achiin buqqa'in yoo sabni biyya san keessaa taa'ee mari'atee rakkina jiru waan dhalate kana mari'in yoo hiikee kan dandeenye ta'e rakkoon sun furmaata argachuu hin dandeessu jedha gabaadhu. Tole me ulfaadhu wayyami Dr. Ati akkamiin ilaalta fakkeenyaa fi rakkinna hamaa jira jedhama kan akkamitti hubata Dr. Me? Dhuguma sun galatoo baashee gaafii keetii fi rakkoo guddoo jira. Beektaa rakkoo jechuun nagaya amanamaa yennaatti dhuftu nagaya bultaani biyyi nagaya badhaadha walii wanni jedhanuufi namni du'eera moo du'ee hin jiru walloluun jira moo hin jirtu jechuudha gabaabumatti waan wanni hantuun gurguddoo akkasi caalaa hin jirtu. Nagaya jechuun dhabbii wal wajjeesuu wanni akkasii hin jirtu jechuudha wal gaafachiisatti. Gara golumaa galatti waraana jechuun walaayisa jechuun wal ajjeesiisa jechuun rakkoo gurguddoo biyya san rakkoo gurguddoo biyyi seena sun rakkoo guddoo keessa jiru. Garuu rakkoon suni yoo namni Itoophiyaa keessa guddate sirna Haile Sillaaseellee ta'ii Dargiirallee ta'ii achi asillee warri amma minaalbaata warri labana Ihaadigi kan dhalate hin beeku ta'a. Rakkoon biyya sanii waluma fakkaatti wanni ajaa'ibaan hin jirtu gaafa nugusarraa ari'anu Dargiin rakkoo Itoophiyaa guminuu nugusa jedhaa ture. Gaafa Dargiirraa ari'an TPLF rakkoo Itoophiyaa hundumtuu Dargii jedhaa turte. Amma TPLF yennaa gargar qoodamtee guruppiin takkaan rakkoo Itoophiyaa warra nu waliin turre waliin balleessaa turre ebelu fa'aa kana garuu karaa hiinnuun qawwee ijjeennee nama nu mormoo nama yaada duraa qabu warra waliin dur nama rakkisaa turrellee dabalatee balleessinee sirreessinaa yaada jedhu akka malee rakkoo guddoo keessa jirti. Maaliif waa irra daranirraa hin baranne karaa itti deemnullee hin beekanu karuma duwwadhaananii jigan kaawwadhaanaa jiru ammallee rakkoo guddoo jira walumaa galatti ashe. Furmaanni rakkoo kanaa maal jetta Dr. Sun gaafii akka malee birrii miliyoona baay'eetti kaffalama. Furmaati rakkoo durillee beekamaa ammallee beekamaa garuu rakkoon guddoon furmaati maa adoon ta'in namni furmaata godhuu barbaadutti rakkise amma waan guddoo wanni rakkoon teenna guddoo amma furmaati maa adoon ta'in eenyu furmaata sannu karaa furmaataa sannu deema rakkoon guddoon amma rakkoo karaa akkasii kan hiikuu danda'anu ana caalaa janna ana caalaa nama hedduu jeesuu danda'a ana caalaa ebaluu godhaanee roppillaa buusuu danda'a ana caalaa akkas godhaa adoon ta'in nuguminuu sablammoota Itoophiyaa waan ta'eef yoo nugumaa diqqaalleen guddaalleen jabaalleen laafaalleen walta deebinee ka jibbinulle ka jaalannulle gabiteennee haasonnee biyyi tun walta qannaa latti tun teennaa biyyi tun teennaa attamiin bulchuu qannaa jennee waliigalle callaa yoo waliigalame callaa karaan furmaataa deemamaa. Garuu karaa san namni deemuu fedhu hin jiru. Amma rakkoo karaa sun akka sirrii ta'e namni guminuu hin beeka.
amma nami wallaaleeru hin jiru. Warra amma dura kanaan dura bulchan kan yeroo guddina guddaa argisiisnee jiru yeroo duubatti hafaa bulchanis hin beeku. Warra akkarra bulchas hin beekaa. Warra har'a bulchaa jirullee hin beekaa. Garuu karaa san deemuu hin barbaadan. Maaliif karaa san deemuu hin barbaanne? Karaan suni fedhintaa nama biyya bulchuu kanatti murtaa'u fedhintaa sabaa irratti murtaa'a. Fedhintaa uummataa irratti murtaa'a. Uummati immoo wanni inni fedhu namoota amma isiniif jirra jedhu bukkee kaasu kan adoon ta'in nama isaan keessa jiru filuu danda'a. Uummati yoo filannoo bilisaa deemsisanii isaan taayitaarraa badu. Isaan immoo taayitaarraa baduu hin barbaadanu. Kanaaf amma rakkoon maali? Eenyutti filannoo dhugaa deemsisee taayitaa nama ummati filatetti kennaa haa jedhu rakkoon guddoon isaanii kun. Akkamiin karaa dhugaa karaa ummati bilisaan nama isaan bakka bu'u filatutti deemna. Karaan sirrii san ta'uu namni guban beekaa. Kan nama immoo addee bulchiisaa san qabatee karaa sanitti deemsisutti rakkoo ta'e. Kana rakkooni humnaani fiiguu barbaadanii humnaan kan nama yaada isaaniirraa warra diktaatorota yaada badaa qabunirraa yookaan yaada nama tokkorraa gara yaada tokkoo deemuun hin danda'amu. Yaada nama tokkochaa irratti murtaawanii achirraa kan hafe balleessuu barbaadanii karaan balleessanummaa karuma tokkocha nami biyya sun bulcha kumatti yaalan. Kun ifa amma nama Itoophiyaa keessa jiraataa ture achi dhalatee dhiisi kaala jirullee rakkoon sun ifadha. Karaan tokkochi karaan sun immoo hin hojjetu. Kanaaf rakkoo guddoo. Tole, Girjaa maal jettaa ta'e asirratti furmaata isaa? Ani akkuma gaba jedhe sani maal si fakkaate ashee yoo akkana ilaaltu namni tokko rakkina tokko hiikuu fi duraa dursee rakkina sani maal akka ta'e barachuu barbaada. Problemni sani define gootee irraa barate maal isin jettee intaltee isii rakkoo sani maal akka isin ta'e barattee nama cufa barsiiftee rakkoon akka jirtu namni cufa barate beeyta wanna dhugaa ta'e tokko namni beeyta cufte amma dhugaate akkasuma fakkeenyaaf yennaa fudhatte aduu tana yennaa laaltu jireenya si'iitii fi waan nama beeyta waan baay'ee nu wali morkisiisu yookaan wal gaafachiisu maali aduu yennaa argitu aduu jiinin laafmasan garuu rakkoon immoo akka namni itti hiikutti akka namni itti ilaalutti akkuma sammuu namaati yookaan immoo akkuma beekuma namaati. Rakkoo hiikuu danda'uun immoo maati. Aartii ammalleen immoo maali aartii jechuun nama aartiin amma nama aartistiin maal waan tokko fuudhee akkasiin beektaa ifatti sitti mul'ata. Taatee akkana ilaaltee irraa wanni fudhachuu hin dandeenye yookaan understand godhuu kan dandeenye aartistiin tokko akka ati ilaali barachuu akka dandeettutti sitti dhufeessan jecha aartistiin tokko. Akkasani rakkoo hiikuu jechuun aarti. Kanammoo maali art of persuasion namalleen immoo waliin haasoftee nama sanilleen immoo maalidha akka inni waan san sirraa fudhatee danda'u bakka inni jirutti understanding isaa akkuma beekuma isaati hiika beekuma isaatitti itti ibsitee
achirraa kaataneeti rakkoo hiikuu dandeessu. Kanaaf jecha yeroo ammaa kana keessatti rakkin hiikaa qabdi hiikaa qabdi. Hiikaan kun hommoo namni immoo cufa waan san dhaggee galtee fi mari'atee achiin duuba attamee akkas tokko lama sadi afur waan sadi afur kana jira furmaata afur qabdi. Furmaata afur kana keessa tokko lama kana filannee kana ammoo achitti akka namni ittiin bulu seera baanyaaf akkasii jechuudha. Kanaaf jecha yeroo ammaa kana keessa gabaadduutti immoo yennaa laalu rakkoo kun attamii hiikamtee dandeessinaa jechuudha. Yennaa jennu tokko kan walijjeessullee walirraa hafuura fudhatee gattee waraana fi irkifatee kan waraan deemu waraana fi irkifatee kan billaa waan deemu billaa fi lafa kaa'atee yoo ta'ee haasa'ee mari'atee bakka tokko hiikaa sanirratti bakka tokko walta deebi'anii mari'atanii gar fuulduraa deemuu danda'an jedhaan maali necessary waan barbaachisaa namni tokko rakkoo yoo hin beekin yoo hin baratin intelligently yoo haasa'ee mari'atee walijjechaa callaa kan ta'in yeroo callaa balleessaan ati evolusitti balleessee callaa balleessaa namaa qooda callaa doon kennin namni cufu balleessaa ifi fudhatee ifi beekee garaa rakkoo hiikaatitti itti waliin tarkaanfachuu waliin deemuu qaba jedha. Ufaadhu wayyame girjaa ufaadhaa sillachuu. Mee haala oolmaa paarlaamaa guyyaa kalee dhageessamee kan jedhee abdadhaa isa kanarratti maal hubattan paarlaamaa sanirraa mee Dr. Firraa jalqaba. Gara tumashi adoo paarlaamaatti hin seenne waan beektaa rakkoo sahiiku waanti barbaachisa waan jedhu irratti waan qorra buuseera darruu barbaada. Akkuma girjoon jedhe sanii amma sahiikuu fi akkuma hangafa jenni yoo rakkoo dhugumaa hiikuu barbaadde biyyi sun biyya nama miliyoona 100 fi miliyoona 15 ol keessa jiraata. Biyya akkasii keessatti yoo ummata sanirra waan fedhin ta'u ummata sanii dhaga'uu hin dandeenye. Achi gubbaatti immoo keessattuu biyya Itoophiyaa gosaan qoodamtee hadhaa doonteen duruma gaafa jaaramturraa jala qabii biyya gosummaarra hundoofte. Gosummaa jechuun xiyyaatame kun akka nami biyya san keessa akka malee gosaa wal identify godheera. Gosummaanlee adoobeetta karaa haruma dhalootaanlee identify nama gootu caalaatti gammoo bulchiisi biyya sanii gosummaarratti hundaa'ee waan tureefi yoo baay'ina namaatiif gosummaa bulchiisaa kanarratti hundootte san walta qaddee ilaaltu biyyi sun akka malee rakkisaa nama biyya san bulchuu fi humnaan gargaaramaa turanii humnarraa gara dhugaa karaa filannoo karaa beektaa fedhintaa ummataatti yoon deebiin rakkoo guddoodha biyya saniif gara fuulduraalletti sirroottu ammas wanni dhaggaa jirtu suni karaa humnaatiin bulchuurra waa hundaa'edha rakkooni. Kanaaf karaan inni dhugaan sirraa'u gosummaa namni tokko gosummaa TPLF fide yaanu. TPLF miti ka gosummaa fide. Biyyi sun durumaa jalqaattee namni akkas gosummaan qoqqoodamee jira. Garuu haga ta'e tokko waliin buluu hin danda'a ammallee yoo mirgi nama gumaa eegamee jechuudha. Kanaaf karaan sirrii qawwee lafa kaasanii akkuma girjoon jedhe sanii ana irra jannaa ana irra jabaa anatti irra maanis dhiisanii nami guma gadi ta'ee kan wal jaalatus kan wal jibbus waliin gadi ta'ee marii dhaatee yaada nama gumaa caqasanii yaadi irra caalaa dansaa kan namni hedduu itti walii galu yoo fudhatanii
achi jala buluuf qophaawan callaa rakkoo kana hiikanii. San yoo ta'uu dhaabattee akkuma dhaggaa jiru kana akkuma haga gaafa dhaabaniitirraa jalqabii akka biisuun jaarantirraa jalqabii walirraa fuudhuu qawwee wal doorsisuu nama jajjabaa keessaa ajjeesanii nama beekaa keessaa ajjeesanii namni fedhintaa humnaan bulchiisaa qabu callaan haga murtaa'e tokko danfaa itti ilaawaa bulchaa achiin duba isa qabanirraa lafa buusan kabiraa immoo karuma sanii itti fufa karaan sun hin baasu jaallatanis jibbanii karaa sanirraa saaxilamuu qabanii jedhee yaada. Parlaamaa ati jette gaafatte sanii kuni melaale amma kana mees gisee takkatti amma dudda duubaddee ilaali. Parlaamaa jechuun uummata si filataa. Yeroo ati parlaamaa teetee hojjettu murtaawaadha. Wanni ati hojjettu saba san nama si filate ollaa dhuttee bisan bakka buutee sagalee yookaan qoonqoo warra sanii teetee parlaamaa keessa hojjetta jechuudha. Yoo akkas ilaalte parlaamaan kuni waanuma namni dura ta'etti odeesse waan dansaa odeesse moo waan hantuu odeesse moo waan fedhintaasaa odeesse moo waan sobaa odeesse moo parlaamaan kun maqum isaallee waamuun baay'ee nama salphisa bakka parlaamaa sirrii moti wanni namichi sun odeessu waan namni tokko achi ta'ee odeessu parlaamaan gaafachuu qaba waa ollaa isaa dubbatu. Akka ifi adoon ta'in ayyoo dubbadde hojii sanirraan ari'an jechuurra adoon xiyyeeffatin nami ollaan keessaa filamee maa odeessa maa gaafatiisa jira maanti sirrii jedhaa jira maanti sirrii moti waan jedhu dubbatu waan san calaqqisiisuu qaba ture nami parlaamaa keessa ta'u. Garuu parlaamaa Itoophiyaa ka tokkoffaa yeroon isaa darbee lammaffaa warri amma bakka buutootiin riijinii Tigraay tokko isaanii keessa hin jiranu. Kanaaf akkuma bulchiisi warri bulchu humnaan karaa tokkotti luuccessee deemuu barbaadu parlaamaallee yaadisaa adoon achuma ta'e isa malee waan namni dura ta'e itti haasa'iisa malee waan namichi jedhu waan namni bulchaa jedhee dhufe achirra haasa'u xiinxaluus dandeettiin qabu dandeettii qabus dubbachuu sodaata yoo dubbates bor hojii bor mindaa yookaan wanni argaturraa dhaabatti kanaaf waanuma parlaamaas akka parlaamaatti fudhachuun akka malee natti ulfaatu waanuma tokko parlaamaan sun waan bu'aa qabaatis immoo gara fuulduraalletti akka itti sirraa'u baay'ee nama gaddisiisa. Kanaan duras yeroo baay'ee argineerra waanuma namni dura ta'e san waan san harka dha'uu malee namni sun waa akka tiyaatirii hojjetiisaaf sobaaf waa akka muuvii fakkeessee namni odeessee waa lafarra deemaa jira waa ilaan dhaggullee parlaamaa dubbatu muti achuma ta'e amma yoo namichi kun haasaa godhu namni harka dha'ullee hin jira namni ta'ee daawwatu nama bakka loluun akkasi godhanii turanii kana qabnee akkasi jennee adoo sanittiin seeniin qara maanti lolan nu galchee maanti sirrii moti maafi lolli kun ka'e loluun ma barbaachisee. Lolu jechuun bulchaan tokko yoo lolee qawwee fuudhee biyya fiirratti keessattuu ollaan tokko ollaa kana dadhabe bakka lolee gubuu qaba yoo jedhee kuffee dandeettiin qabu bakka kiraateeriyaa guddaa jigee jira. Lolli kun ollaa keessa deemaa jira. Biyya san keessaa ollaa tokkotti ummatoota biyya biraa ollaa gumarraa baanee ollaa tokko haa jirra kun kufaatii guddaa. Dandeettiin qabu namni sun bakka namni lola sun deensisee wannumti feete haa jiraattu malee lola avoidii godhuu qabda. Yoo lola avoidii godhuu dadhabdee dadhabina kee guddaan akka malee dadhabaa ta'uu kee argisiisa. Akkasi jechuun rakkoon hin jirtu jechuun miti rakkoo karaa hiikanuun karaa adda addaati jira. Ati garuu lola adoo nama ijjeesin adoo biyya keeti deebistee hin gubin adoo obboleessa tokko kaastee tokkoon diina jedhii ijjeesin jedhin yoo lola san hambistee rakkoosa yoo hiikuulee dhabaatte yoo rakkoosa xiqqoo salphittee jabini kee yookaan liidarshiippiin kee cimini sanatti argisiisa. Kaanee haalollu jechuun san eenyuyyuu godhuu danda'a dandeettis hin barbaachisu. Lollee nama nu mormu isaa ijjeenna jechuun sun nami dadhabaan nami
nami mana saa bulcheen dandeenye illee godhuu dandeessanii waan dandeettiin gaafatu sun dadhabina gugurdaa. Kanaaf wanni paarlaamaa sanis argisiisu akka paarlaamaan sun itti dhaabate argisiisa. Paarlaamaan sun job description isaa yoo waan beeku fakkaatu yoo beekallee ta'e job description sanirra hundaa'ee waa hojjetu qabu hojjetee sin beeku hojjechuuf waan kakaa'umsa qabus yookaan wanni qabu fakkaatu baay'ee waliin madaalu wanni deemaa jiruuf dhugaan jirtuuf wanni namichi haasa'uuf wanni paarlaamaa harka dha'uu malee yeroo duraas argiteerta harka dha'uu malee waan biraan dubbatu paarlaamaan sun amma harkuma lolli deemaa jira rakkoon guddaan jira garuu paarlaamaan sun wanni inni hojjetu baay'ee nama waan gadi bu'aa akka malee bakka bu'oota uummataa ta'anii ilaalamuun qabanu isaan. Maqaa uummataatii warra achi ta'anii mindaa guuratu jedhamuu hin danda'amu. Ulfaadhu wayyame Dooktar Meegirja gara keetti ce'a. Gaaffiin kanuma kanarratti wanni na dabaltu fakkeenyaaf muummichi ministeeraa waan kaasan keessaa jeneraalonni baay'inaan parsantiin 80% agarsiis Tigiraayiidha dhufanii jedhe. Garuu innis koloneelummaa argatee jira achi keessatti. Koloneelummaa irra darbee immoo inni hooggantoota gurguddoo yakka biyya san keessatti dalagan keessa inni hoogganaa insaa fi insaa ka uumee fi hoogganaa insaa ta'ee hojjetaa ture muummichi ministeeraa kun. Amma paarlaamaa san irra kalee innaa ibsu akkaataa baay'ina uummataatiin nuu hirree aangoo achi keessa waraana keessa ture TPLF Tigiree callaadhaa jedhee gama tokkotti qabee jira. Inni waggaa 27 kana maal hojjetaa ture achi keessa? Egaa wanni kun cufa garee tokkorra ta'e inni ummata qabsaa'uuf seenee ibsaniif qabsaa'ee ture mataan isaa kun gaaffiin kaasisumee Girja waa'ee paarlaamaa irratti kan itti dabalii wanaa jedhu ulfaadhu wayyaa. Jaallatame maali waa'ee amma paarlaamaa kana innaa warra achi barcumaa kennanii fi warra silaa warra beektaa seera tumu ka seera ammalleen akka ka namatti adabeessanu ka ifillee itti adabamanu isaan silaa reprezentaatiivii biyyaati ka sabaati. Garuu warri kun yeroo cufa yennaan akkana ta'ee isaan ilaalu baay'een isaanii achuma teessanii barcumaa uwwisuu malee harkaa dhahuu malee waan tokko hin gaafatan. Nama tokkotti yeroo baay'ee yennaan ilaalu nama tokkotu baay'ee akka dansaa garaanna wanni jedhe garaanna jaala. Namni sunilleen immoo reprezentaatii karaa Walaayittaas namni suni akka sababaa dubbata yeroo cufa akka nama sabaa dhaabate nama saba fiiti dubbata. Namichi dhaaba kana amma namichi as keessa jiru kamataa ta'e kuni eenyu akka ta'e achi keessa dubbataa ture namni kuni nama dur warra waqti jiru Tigiree walta ammalleen immoo maali achi karaa miliqee ka'eetu warra nafxanyaan ka turnu balleessu warra sangula deemu jira jedhee achi gubbaatti baay'ee onnee jabduun garaa jaba'aan nama dubbate. Kabiraa achi ta'anii callaa akka mobboleessi kee jedhu kana harka dhaa'uu akka kunoo beekta mataa callaa raasu mataa raasanii waan inni dubbate callaa mataatti raasanii jedhan malee guyyaa tokko maaf waan kana dalagda yookaan immoo maaf waan kana dalagna wanni kun waan nu baasaatiin dur dhaabadha waan kan dur dhaabadha namni jettu kun dhagge. Kanaaf
warri achi paarlamaa keessa jiran kun cufti isaanii akka kiyyatti akka understand godhu ta'anii hojii isaanii warra beeku. Ammalleen immoo warra keessa baanii achi dhaqan sanii fi agalgilootiin yookaan immoo wanni isaan dalaganuuf bu'aan isaa fidanuuf tokko hin jiru. Wam tokko illee hin jiru. Kanaaf kun immoo garuu dammaqa biyyaatiin wal qabatee waan deemu. Garuu amma ka kolonelichi immoo ka waan inni dubbatu ka akaan irraa dhaggetti maani nama beektaa bisootii yookaan wanni tokko irra dhaqqabee akka namni naasuu isaa godhu nama kanaawuuf dubbiin godhe cufa akka namni naawuuf waan akkasiiti. Maaliif akkana seennee waan kanatti seennee ennaa laallu rakkinya akkanaa dhaggine. Buukii kana bannee kaaneeti warra kolonolota cufa waraana keessaa masoojii waraanaa yennaa laallu harki 60 Tigire. Maaliif nuti warra amma nuti nama nuti achi keessa galchine malammallee yookaan immoo filannee achi keessatti nuti leenjisnee dhiyeessine bakka isaan gansan ga'uu fi ganna 12 faa ganna 10 irraa fudhata duuba hafneerra maan hukkumaan Tigreelle naasete yoo isaan saba Itoophiyaa ta'ane maan procedure akka ittiin bulchanu seera qabaachuu barbaachisa. Seera isaan military operation warra godhanu. Seera isaanii seera tumatan irratti namni tokko akka inni wanni san argatu maaragummaa san akka argatu kan waan fedhillaa ta'u guddina akkatti argatu seera tumame irratti ta'uu barbaada. Kana kaballeessi eenyunnaa jette inni nuu mataan isaa participate katti godhe inni ka qoodarraa fudhate iyyuu mataa warra san keessaa tokko isa. Amma deebi'ee isaanti micciira. Namni balleessi isaanii maal jette yoo deqee isaaf maali bazaaf beekaal jette amaarti wallaalee bakka mammaa gadi amma warri kun immoo maanii fi yeroo ammaa kana keessa namni biyya san keessa jiru sabii fi sablammoota Itoophiyaa keessaa waan warri Tigree warri TPLF waan isaan hojjetan sababa sanirraa ka'ee amma akka malee jibbamanii jiranii miti. Namni baay'een isaanitti mufateeraa miti. Amma maan tolchanii isaan callaa gulat namni balleessi isaan callaa akka ta'e OPDO akka qooda hin qabaatinii akkasitti dubbatu. Kun waan soba callaa afaanii maal jedhan irti qaroon dursitee boofteedha. Inni mataan isaatuu ka qoodarraa fudhatee basaasa ka hojjetaa ture isaanii nama kenna Oromoo cufa ka basaasee ka balleessaa ture. Andanyaan yookaan immoo kan mataa itti sooressa kaatee tokko jechuudha. Yoo kana keessatti amma wanni inni dubbatu cufamaan waan warra sana hammeessaa waan warra sana balleessaa isaan callaa akka qoodanu namni cufa akaan isaanitti mufatu waan akkasii dubbatu. Kuni
ammoo namni dammaqeen galteef nama dammaqeen immoo waan akkuma wanni isa harka ta'anii achi paarlaamaa keessa ta'anii waan kana dubbate harkadhaanii kan beeku immoo kuni nama harka dhibbarraa dhibbatti qooda fudhataa nama ture yeroo kana keessatti as deebi'ee Oromoo jedhee annoo Oromoo walta jira jedhee ka'ee amma maa warra kana hammeesse warra kana akka isaan jibbamanii akka nama isaan hin jedhu akkasii waan akkasii deemsisaa jiru. Kuni gara duraanleetti nagayalla uumuu hin danda'u ammallee maani qiixuu keessaa hin baane ifi dhiibuu jireessa maaliif yoo warra kanaa waltallee nagaa uumne Tigraay wata nagaan jiraanne naa jenne qiixuu hamtuutti ifi uumne warra suna warra hama warra bala kun akkas godhataneeran ifi callaa qoodatanii waan cufa ifi callaa godhanii jedhanii isaan hammeena guddoo keessa galchuun ixumbaana keessatti saba Itoophiyaa galchaa wanni naasoo cufu waan akkasii jedha. Ulfaadhu Girjoo fakkeenyaa fi warri TPLF badii dalaganiiru garuu yakka TPLF daragdee akka Oppiidiyoo yennaa Oppiidiyoo nama hintu nama dhukkubaa beektaani wanni na dhukkubaa ammaana yoo Oppiidiyoon TPLF Oromoo kana goota jette waggaa 27 Oppiidiyoon immoo maal godhaa turte TPLF waliin inni kana laalamuu qaba. Nuti kan jechaa jirru ani TPLF fira kiyyaa miti omaan aangoon. TPLF caalaa garuu namni yakka dalagaa ture TPLF balbala banaa argatte TPLF mee balbala baniiti mana nama hin qabne ka abbaan balbala ta'ee maal si ergamu allafa rafaatee isa rafta siin jedhu maal si dhibu yaaddee siree isaa rafta inni lafa harafu. Fakkeen kun amma ilaa amma ilaa Girjoo wanni taa'ee Oppiidiyoon gaafa abaa'oo ariineettee ergamaaf abbaan duulaafaa ebeelufaa inni maqaasaa enud maanii jedhan warra amma kantiibaa Finfinnee ture sanfaa walta qabee mellees achi dhaabee Alii Abdoofaa achi ka'ee isaan gaaffii tokko malee isinii ergamnaa koottaa jedhanii ergamanii ajjeesaa turan. Fakkeenya kaasuu dandeenya. Abbaa keeti kaasuu dandeenya. Abbaa keeti akka inni boruu sheekoo ta'e kan itti mul'ise gaaffii tokko malee nama Oppiidiyoo ta'e Oromoo. No doubt. Nami boruu sheekoo Tigree mul'isee waraana Tigree qabee faana deeme Oppiidiyoo malee warra TPLF kana callaa jedha yoo jiraate haa dhufu. Nami gaafa sanii warri jaarsa abbaa kiyyaatitti warra Tigree nama Tigree tokkotti bira jira harka dhibbarraa 90 warra Oppiidiyooti warra Oppiidiyooti jaarsa akka beektan nama wanni ikaanii adamootti baasanii adamsanii kakuuno jaarsa qabanii jaarsa ijjeessisanii harka diteelii cufa kanuuti beenu ka ijoolleen sin ilaaltee achi gaafatan mucaan diqqaan kan ilaan dhaggaa ture. Warri suni warra Oppiidiyoo warra bulchaa keessa turan isaan warra kanatti amma deebi'anii fi akka beektan nama qulluu tokko qulluu godhanii namni badaanii TPLF callaa namni gaafasi TPLF akka wanni dabba'ataneetiin biyya keessaan deemaa turanii isaan warra makkeen warra Oppiidiyoo kun immoo waan ifa keessa jira. Maani ilmi yeroo san dhalate amma ganni isaa 20 garuu beekuu hin danda'u jechuu dandeenya. Maaniif isaan ganna 27 biyya keessa waan hukumana biyya bulchaneef ilmi gaafati dhalate arda waan durii san hin beeku. Garuu nuti immoo hin beekna eenyu akka ta'ani
warra biyya akka kun akka beekta filaa mata'aan filatanuu biyya keessa deemsisanii isaani TPLF duuba deemanii warri dura deemaa turanii biyya itti mul'isaa bakka duri warri waraana keessa ture. Ebalulle kun beektaa dansaa miti warra waraana keessa durulle ture isaan warra adda kanuu miti jedhaa nama keenya qubatti qabaa warri yaa'aa ture 99% isaanii opposite. Kanammoo beekuun qaba. Maaliif waan duubaa sana amma deebinee kaaneetti litigate goona jechuu adoon ta'inu warri kuni qooda jabaa irraa fudhataneeran isaanillee warri waan Tigreen hojjetan sana. Akkuma amma hangafa jenne kana warri amma paarlaamaa ta'anii akka kunoo mataa daasanu jennaa inni dubbatu. Yoo Tigreen dubbatu isaan maal hojjaa turan? warri OPDO maan tolchaa dalagaa turan. Yoo warri Tigree dubbatu isaallee akkama warra paarlaamaa kana ta'anii jedhanii mataa bulchanii waan kana goona kaa isin geessi warra jedhaa ture isaan. Ulfaadhu dikkooti si dabaluu gaaffii shiitti dabali doktor. Qabxii lamaan callaqsi ni dabala. Waan guma jettanii tiraakatansa amma achirra fakkeenyaaf gaafa mootummaa ce'umsaa keessa oneg baatu akkuma kun amma inni amma TPLF reebee akka diinaatti lakka'ee achiin marsinee jeginaa ምናምን በዛ ግንባር ጀግና የገለ በዛ ግንባር አከራሰኒ ጀግና ጀነራል መቀነሶ ከራሰኒ የናና ከስ የደውደ ስዋን ቤታ ዲና ሀማ ከራሰሜኒ ከኢትዮጵያ ሴኔ አቺን ወራን ኢትዮጵያ አዳ ኢትሴኔ ነው ፈከሴ ወደሰ አዳ ኢትዲያማን ትግራ መቀለተ ኡዩራ ፈትሽ ሆነ ይሰዱላ ጅራን ጀቴ ያደ ሲተፈደ በቃ ጀግና ብላችን ሴኔ ጀግና ምናምን ቆፍጣና አችን ሴኔ ቢያተ ከሳ አማት ይሪባ ካተተሞ ዮጋን በታከዋ ኦጁሞ ጀቴ ያደ በቃ ኡማት ትግራይ TPLF yu ataanu mala ummata Itoophiyaati berjar kun amma asitti dolchitte jan ebelu qabebelu akkasirraan deebi'ee amma paarlaamaa Itoophiyaa harka dhaba yeroo san adiwaa irratti nuti akkasi boone adiwaa isaan jedhanis maqaluma san keessa jirtu warri adiwaa lola isaan waliin lolanii warri adiwaa kasaa amma akkasitti duullee maani jedhanii harka dhabaa jira akka malee nama qaanessa waan namichi sun jedhu baay'ee seenaaf lafa keenii fuulduraaf dhageeffachuu qabanii biyya keessatti akkas jannee balachiin cassee seenaa jettee naa odeessitu adoonyaa qabdu ilchitte maal akkati jettu rabbi haa beekuuti baay'ee nama salphisa tokko san lammaffaa gaafa oneg biyya mootummaa ce'umsaa keessa ari'anii TPLF kun akkuma inni godhe kana gula deemtee waraana abaawoon nama ka guutama waasifa nama jajjaba hojjeesaa turan OPDO warri jedhan kun jala gurmaanii karaa isaan banguma gula baanii ajjeesisiisaa turan warra kanadha akkuma si amma jettan sanii asi deebi'anii akkuma jedhanu bakka fokkoon beekan yookaan qaaniin beekanu isaan waan tokko keessan jiranu waan jira waa ummata san keessa namni du'elle namitti nama birriin saamamtesi wanni guma itti gaafataman TPLF yaani nutti himan isaa eessaa dhufan namni jedhu waa irraanfanne nutti hafa isaan itti fakkaata kanumatti dabaluu barbaadeeti. Ulfaadhu wayyame. Qoon itti jedhu maaltu fakkaata amma waan jaarsi abbaa kennaa Finfinnee ture Finfinnee duri waruma abaa'oo kana fa'a wanta achi ture inni gaafasi eenyu diimaa fa'a wanta leencoo fa'a wanta achi ture garuu duubarraa achi tureetin warri kun baqatee biraa isaan deemnaan innillee yoonaan warra deebi'ee deema gara booda garuu jaarsi yeroo sanii mattaawaqaa abaa'oo qaba. Maktaba baa'oo kana wanni kana keessa kolarii isaa shaamii keessa galchee ture wanni
أما إلى ورب بيكو أك إن أباؤك هسيجر منبري تأي إسجارتي هوني أباؤ منبر إجاني كإسابي تأكون بولا ديمات بس دوبا وانا تأمل كذا يتساني في دوبا ده ورا أو أباؤت ورا أو اللف كيسة إيه وكان مو ورا كسب بكمانه ما نقولن بولا ديمانه بساسة تقولني بولا ديمانه كم ساني خدانه كم ساني بيجي تابع سنيروتني ورا كموان نقول إيمان تغريتام تكاس قد بيجي نكيس بيجي uraga kese yon utte kadi gotu ore tigre yokan adola yokan kirosi isane katama kejira warra kasi gotu kun chufa sani warra abba warra okubi okhese tuka ana sitti daru orfado yam ergamnu male ane warra ergamani orfado yama garagafi giatu anut sena وان جدو يقبا أنا ريات يوتي بلفي ملسنا مشان ناجي سيدا وفيديون كلام إجستيف هم أقول سجمتي زيته سيقولي فيديو تي بلفي يكموتا يس يكموت وفيديونيس يكموت كم جلا مرامي بيكمو كم وفيديو يكموتا تي بلفي يكموتا مكان ثاني إنه بعدين تي بلفي أنت yakkamut tokkofan baaden warra naannoo amaaraa bulchaa turan opiniyoon sadaffaarra jira dabuu bidhiis isaan ashangulliiti nami TPLF keessatti aangoo qabatanii hojjetan nama ajjeesaa turan eenyu seen maaf obbolees biyyan ta'e garuu sobaan amma ifi qulqulluu godhanii ofii wanni jedhanii namatti himuun baay'ee nama dhukkuba kana hubachuu qaba muuxatanii waa akka baaneetti نو برات أنيتم أسدي أنيتم unbelievable كيساتو إلى سنتما دم فيديو كيسا غافا جولو ماسا أبي فلما دم فيديو كيسا بساتني نما با دم فيديو تفيتشي سنيو دم فيديو أدم غافا تاني نما كوما أول فيتشي سنيو هر سانيتي غوتشسن مالك بساتن إيه كاني نما فيتي مهار كرن كبي إشارة أركض على وربة اتجاهاتهم كيسة. تسفاون جمادا أنتو كابسيس. كأو كابا غافي وكأي تسفاون جمادا أنتو بساسة أنتو كينيا رجع كابسيسة كان أنتو قولي تكو وان دمبي ورا دمبي دولو غافته أبي يف لما فات يكمل توران لما سكابني أبي يجي كابومي لما أنو بساسني أسيمبا عمله تولا ونا سيمبا نيجيرانو فات أو يما غرقافي كيتانو كأمه وراني كيا أما مكلي تو أتجرا وراني تو مرامي جرا يدا ورانا كان أكمل تو بتر لكم مكلي كبتانيرو بارلمانرا كلمة جرا كوماندو في أي رايلي ماله وراني لوكاس إني كبتين جرو جدير كان أكمل لا تومي وراني أما فكرنا في كتر من المعلومات يوندونه نامي تقرأي كيسة Kuturin sabaye tikara nami Ethiopia kuturin sabaye na chalu majetelle guyya sadi challa salatante mutanno ka baba challa itti ergite itti salfi bagote jesani akasi yani challalle godani naaga murtae magala aga murtae keessa basani tabatu dande garu isabote amma wonni guddon kalalu kannu Gime kale kabate ha kabatu yume kale kabate mo kabate na bate amanu wa isa odesa isa itilakisi kabate ra jennu ha so ma fi magala heddu kabate ra jennu achin dubaw amma fakkenna fi inni yero dargi mekele nami bulcha ture enno malaku kan tawo enno yani asi adisa ye akuma amma nasi amma sana mekele nama tigray bulchwani shomeru na tafakkata mumichi ministra kun akasi ama constitutioni qabdi Ethiopian constitutioni qabdi kilili mirga qabdi kilili dige ganatti naanno ituketi naanno afaan oromfati naanno naanno sa amma dige rabaqqa ibnu bulcha jedhetti moya akasi bulchamo ummat Tigray
inni magaalaa qabateera isa fudhatee isa waliin akka hin deemne ifatti mul'atee jira. Lolatti argaa jirta. Mormii amma jirtus argaa jirta. Lolli kun amma moo'ee wanni inni jedhu kunii fi wanni silaa lafarratti ta'uu qabu waliin madaalu. Kanaaf gabaabumatti maaltu ta'a? Lolli kun hin moo'amu. Akkuma sila jedhaa turre jalqabas jennee jirra. Lolli kun lola moo'amuu miti. Akka inni itti moo'an dilii godhaa jiru harka caalu. Keessattuu lola kijibaan mootee lafa irra garuu mootee hin jirtu afaaniin garuu kijibaan moo'uuf yaalu sirrii mooti. Yoo lafarralleetti humnatti baay'isitee magaalaa seenuu dandeetta. Yoo namni sun siin morme, yoo uummati guma morme, konstituushinii kililii sanii vaayoleetii gootee jirta. Karaa seeraallee sirrii moti, karaa humnaallee humnaan dirqisiisaa jirta. Dippilomaatikaalee addunyaan Ameerikaan dabalatu dhaabii amma bakka lola kana dhaabuu qabdaa jedhanii bakka karaatti ba'u dhoggaa jiru. Inni amma lolli kun karaa sirriin ta'in karaa rakkoo biyya san itti diiguuf rakkoo jirtura rakkoo babal'isuuf itti dabalatee Oromiyaa duruu lola akkasitti baneera amma kanatti dabalee babal'isee biyya san rakkoo kana caalurra galchaa deema malee waan lolaa hiikamaatii moti. Achumarratti dabalee amma maal jedhaa ture parlaamaa san irratti akka gaarii ilaalle garuu waa allaalirra akkasuma godhaa turanii akka kana balleessine humnaan hin ta'u bakorojoon karaa mirchaatiin karaa filannootiin ta'a bakorojoon oomiyoonoon akkas jedhaa ture. Yoo korojoo taate yoo karaa yaadaa ta'e maaf lola deemsisanii asiin immoo baay'ee wanni namichi suni burjaaja'ee waanuma akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa dhumarratti Giriin haasaa inni godhe fakkaata haasaa inni godhe. Waan burjaaja'ee waan waliin madaalle afaan tokko karaa tokko waan tokko jetta karaa tokko waan biraa jetta lafarra wanni deemaa jira waan biraati. Kun taasuma lolli achi deemsisu kun baay'ee waan salphina guddaa argisiisaa. Akkuma sira siin jedhe amma Generaalee bulachirraan seene lattitti seenan Tigraay biyya isaa. Namni achi asii haa'u nama Itoophiyaa ta'uun hin raanfatamu inni. Namni roppilaarra buusan amma argaa jirtu roppilaa buusanii roppilaa rukutamee lafa bu'ee namichi roppilaa balaliisee boombii darbataa ture achirra bu'ee ijoolleen qabanii ilaali. Nama isaaniidha. Ijoolleen kun ijoollee isaaniidha. Ijoollee kana ajjeesuuf deemeen. Qabanii nama isaa akkasii godhanii manni irraa fuudhanii nu ajjeesuu dhufe garuu ijjeenne qabanii deemaa jiruun. Kana deemsisuu salaale kun lola kana jechuun lola salphaa lola sirriin ta'in. Ati bulchaan akkasii biyya isaa asirraa kaasee asitti akkas guutuu lola guutuu roppilaa dabalatee taankii dabalatee warra lafa jala dabalatee biyya fi keessa deemsisuun nama jalqabaa ta'uu qaba inni. Waan inni jedhe waan dhumarratti tuquu barbaadama fakkeenyaa fi waraana keessa nama akkasii jeneraaloti isaanii, shalaqaan isaanii, maaliin isaanii dhugaadha san hin beekamu sun hin beekama. Isaan ta'uun hin beekamu. Maaliif akka isaan ta'e hin beekamu. Isaanitti lolaa dhufanii eegii lolaa dhufaniin duubas olaantummaa isaanii waan achirra turuu barbaadanuuf akkas godhaa turanii eegii carraa argatee dhufeen duuba inni garuu olaantummaa isaanii isaan karaa seeraatiin waraana akkamitti raayyaan ittisa biyyaa akkam ta'uu qaba. Itoophiyaan biyya gosa hedduuti akkuma saniin gosa gumama keessaa baay'ee raayyaa ittisa biyyaa taa'itaa irrattis jeneraalotis maanis akkasuma sibitri godhuu qabanii kana sirreessuu qaba. Kana garuu inni nama maal godhaa jira? Isaan nama Tigree ta'e waraana keessa ariyaa mana jireenyaatti ariyaa hojiirraa ariyaa taaksii ofiisarraa ariyaa akkasiin salphiin gootu isuma isaan godhaan akkasii deebittee godhaa jirta jechuudha. Kanaaf wanni namichi sun jedhu tokkoyyuu sirrii miti waan akka diraamaa odeessaa inni. Kun kasirraa'uu qabu akkuma sila jennee seeraan konstituushinii biyyatti irratti hundootte addee konstituushinii rakkoo qabdu sirreessaa
يادان كوجين مارين سرا مالا لولا بومبي دربتي سرو لا كاساني بومبي ارچاسو داني ميتي كسراو لولا كانس magala qabatu ta'a garuu lolli immoo yaa wakkasiin wanni isaan lolanuuf sobaaf lolu diktaatorshiippii Abiy Ahmediif ka warra naftanyaatiif ka Isaayyaas Afwerqii lafarra dhaabuuf waan lolanuuf kun lafa hin qabatu sirrii miti jedha gabaabumaan dhiifama yeroo dheeraa fudhate. Ulfaadhu wayyam girjoo ati kanarra maal dabaltame? Ani waan jedhu إساني وكله وكان مو كتما مقالة غوردا أشي تقرأ كيس جرو أبتون إساني أنا أجايبا نتنسى معلم سفك تقرأي بي علاتو كومي إثنين كتا توكو توبيا كيسر كنافي وران هيك سي تقلك كده جاء توكو سرافة أشين سرافة بيسن كابتشو في جاء توكو سرافة أشين وان أجاب سن ما نفسك nama higasi gosa higasi waraana Itoophiyaa cuf kan karaa xiyyaaraatiin karaa eerii karaa lafaatiin karaa cufaan itti duultee akkasiin beekta biyya kunoo yookaan akka nama beekta Keenyaa walitti aduu yookaan akka Ugaandaa fi Itoophiyaa walitti deemanuu kaan akkasitti ilaalanii qabanne jedhanii kun akkasii gooneerra jedhanii achitti gaara gubbaa ta'aniitiin geeraruun isaaniitu baay'ee na ajaa'iba. Maaliif this is a small place xiqqoo tokko kutaa xiqqaa tokko ammallee inni Tigraay gosa miliyoonii 6 Itoophiyaa keessa miliyoonii 100 jira. Kanaaf jechuun ajaa'iba natti hin ta'u isaan qabatan. Kun immoo akka qabanne isaan jechuun immoo kunillee akka soba ta'ellee hin beekne. Maaliif warri sun cufa kunoo gaara keessa dhaabatanii interviyuu godhan yoo achi maaf maqaalee yoo qabaneerra katamaa keessa ta'anii maaf interviyuun kennina gaafa kaan raasaa keessa dhaabatanitti interviyuu ka godhanu kun cufa soba. Maaliif mooraalii waraana isaaniitii fi ammallee immoo maali injifanneerraa akkas waan akkasii goonee jirra kabiraallee yoo akkasii waan akkasiitti yaaddannee jiraatanii akka yaada akkasii keessa jiraatin jechuu isaaniitu masalisa kennu warra jiraati. Kana kun immoo tokko immoo maal natti fakkaata namichi kun maal jedhee gujiin mammaakee ka ifi hammaarate fitti hin xiqqeessedha musii murate fitti hin xiqqeesse. Kaafii murate fitti hin xiqqeessedha. Kaafii murate fitti hin xiqqeesse. Wanti kun silaa kamaal haa godhu. Amma Tigree yoo muraanne yoo ifitti wanti kana kennuu jalqaban maali isaani silaa ifitti xiqqeessan lakki nuti nama shancallaa achi keessa godhannee ka biraa gosa biraa achi gachita jedhani. Kun naturally waan human ilmi namaa yeroo cufaa wanni kasiisun waan jiraat hafuuruun waan jiraat nam tokko hafuuraa ta'uu danda'a. Isaan immoo akkuma isaan hafuuranii fi fakkansane
garuu maani kun cufa maani seera jireenya dhabu seera jireenya dhabu ati waan kana dura seera tumatanii lafaa qabaatanii warri kun immoo seera san immoo yoo isaan cabsanii waan tokkonnaa seera almalee naa godhanii akka isaan seera san bulanu akka isaan seera deebi'an godhu kun amma inni immoo achi ta'ee kun akkasin irraa fudhatanii angoo cufa isaan tarkaa qaba baay'isaniiti qoodan irratti nutti diqqeessanii ifi fakkansanii maanii godhatanii kun cufa maan abboo soorii nuu ta'a yookaan immoo nuuf wanni jedha jechuudha waan wanti kimatu waan mataa namaa keessa seenaatti miti kana garuu waraanni ammalleen akkuma gafa jenne TPLF balleessaa hojjechuun isaanii Itoophiyaa cufabe isaan biratti immoo maani ka isaanii utubaa ta'ee hojjechiisaa isaan ture viidiyoo ta'ee gosa biraallee ta'ee garuu harki guddaan viidiyoo maaniif lafti guddoon sabi bal'aan biyya san keessa Itoophiyaa bal'oo keessa sabi bal'aan Oromoo waan ta'eef namni warri kuni nurratti afaan baratee humna horatee akka isaan ganna 27 nama keenya dhiisanii akka bulchan ka godhe number 1 kabeeta gaafa tokko gaafa ka ta'ane yookaan sooressa ka ta'ane viidiyoo isaanii nufatti keessa jira Abiy Ahmed fatti keessa isaan kun ifarraa ifatti namni keenya immoo beeku akka beekta Abiy waan arfa saba keessa baay'ee achi dhaqeetti isa laaluun kun wallaala taarika beekuu dhaba yookaan immoo dammaqa dhaba maaniif namni kun nama isaanii wanta hojjete harka middaa ta'ee fi nama hojjetaa ture isaanii wanta amma isaan dhaqee biyya sanillee qabachuu fi maaniif sistema san cufa beeka inni sistema isaan itti hojjetan cufa beeka qabanne kun achi galleerra fokkuruun yookaan immoo beekta achitti wanni afaan baasee dubbachuun isaatu waan sheemi waan wanni tokko jedhee laala. Ulfaadhu Gurjo Wayyamii gaaffii keenya isaa aanu ceenaa daqiiqaa tokkotti naa gaggabaasan jedhee laala. Kana ibsa mootummaan Ameerikaa baase irratti Mike Pompeoon Abiy faana dubbadheera jedheera. Itti aanaa ammallee namummaan bakka Mike Pompeo bu'aara jedhamee amma eegamus innis kun genocide jedhanii cufa Mike Pompeo wayya. Mike Pompeo waraanni guutuu biyya Itoophiyaa keessa jiru akka dhaabatu jedhee inni bakka isaa bu'u garuu genocideedha. Inni bakka isaa bu'u dhaloota isaa gosa Juushiidha. Gocha Juushirra godhame na biratti argee jira. Gocha akkasii kana abbaa kiyya akaakayyuu kiyya waan seenaa kana beeka wanni akkasii ariitiin dhaabatuu qaba jedhee lafa kaa'ee jira. Mee ibsa Ameerikaatii fi Mike Pompeootii fi namicha kaanillee Dr. Walbira qabiitu wanaa jedhe daqiiqaa lamaan keessatti ulfaadhu wayya. Amma walumaa galatti galatoomii laashee walumaa galatti mootummaa Itoophiyaa wanni amma abin deemsisu kuni karaa dippiloomaatiitiin dhibba jigee jira inni. Harka dhibba keessa dhibba jigeera namni isaa amanu hin jiru amma lola isa kan deemsisaa jiru beeku lola isa kan akka jedhu kana amma lola finfinneerraa waan guma amma poolisii malee magaalaa keessa deemtee poolisiin nama wanjalanyoota dhiyeessuu malee waan biraa xumurreerra jedhee jira. Kun kijiba ta'uun akka lolli ammas deemaa jiru namni warra dippiloomaataa guma hubatee jira. Kanaafidha akka Pompeoon faamatti keessa darbanii word by word kun dhaabuu qabdaa
lola deemsisuun qabduudha jechuun achirraa dhufte United Nations, European Union, African Union kun hundumtuu guutumaa guutuu duubateera akka lolli deemaa jiru akka immoo inni negotiation karaa kan hin barbaanne guutumaa guututti irraa hubatameera. Karaa dippiloomaasii du'ee jira. Karaa dippiloomaasii wanti kun fudhataman qabdu guutumaa guututti lola lafarra deemutti uummata Itoophiyaa biratti Nami amma fakkeenyaaf yoo inni magaalaa isa qabannee jirra generaalota keenya achiin seentee jirti maali jette amma magaalaa tokko keessa nami baay'ee sirbaa ture baay'ee nama qaanessa wanni biyya san keessaa namichi kun deemsisaa jiru amma ati biyya keeti gobdee ollaa keeti tokko boombitti darbattee yookaan magaalaa tokko dhattee nama keessatti ijjeessaa yoo qabattee Ollaan keenya tokko baay'ee sirbuun qabu maaliif biyya keenya wal waraanaa jirra magaalaa keenya gubaa jirra warshaa keenya gubaa jirra magaalaa keenya boombii darbataa jirra uummata keenya boombii darbataa jirra lammii Itoophiyaa darbataa jirra wanni nama gammachiisa as keessa jiraachuun siitiyyuu baay'ee nama dhibba kun yoo kana gammaddateete lolli deemaa jiru lola beektaa akka Revenge waa akka haaloo baay'isaa deemsisaa waan jiruu fi guruppiin tokko gammada argisiisaa jira. Sanirraa kanaaf uummata Itoophiyaa guutuun garuu waan kana akka irraa fudhataa hin jirre inni hubateedha. Namni irraa fudhataa jirus hin jiru. Karaa humnaatitti yoo ilaalte humnaan akkas jira. Magaalaa guutumaa dirqaa magaalaa tokko seenaa kanis keessaa baasaa jiru. Yoo guddaate lolli kuni Asii achitti wal ijjeessaa akka gorillaa fakkaatee babal'ataa deemaa jechuudha addee biraattis. Isarra dabalattee immoo kan wanti kun yoo rakkoon kun kamiin dheerataa deeme maalti dhufa laale amma Gibsi intirestii achii qabdi giddibii sanii jalatti qophaa'aa jirti gara Suudaanii deddeemti naannoo sanirra marmaaraa jirti. Isaayyaas fedhintaa adda addaa qaba beenna. Rakkoon kun amma baay'ee bal'ataa deema sadarkaa Itoophiyaa itti kontiroolii gootu sadarkaa Itoophiyaa Meqelee jedhamatti duulan kanarraa baay'ataa deema jechuudha karuma kaabaa sanitti jechuudha. Achi gadi yoo dhiyeetu Oromiyaa keessa akkasi rakkoo akkuma yeroo qayi shibbii sanii halkan hin guranii nama ajjeesaa nama rashanaa jiru amma yoona. Kanaaf amma walumaa galatti yoo laalte biyya sanii ol badhistee sadarkaa amma Itoophiyaa xixiqqoo amma inni parlaamaa isaa akka kijibaa kanarraa ol kaastee yoo laaltu almost failed state irra jiru amma. Yaadaan kufaniiru, humnaan kufaniiru, biyya keessa kufaniiru, biyya alaatti kufaniiru. Yoo beektaa waliigaltee waamanii transitionii waan fakkaata, transition taayimii waan fakkaata. Nama hidhes guma baasee warra waliin lolu kanas waamee akkasiin sirraayin karaa inni itti deemaa jiru durri isaa dukkana guddaatti mul'ata. Biyyi sun feeldiidha jedhee fudhadhaani akka ilaalcha kootti inni negotiationii kana inni waan fudhatu fakkaatu garuu addunyaa dhibba keessaa dhibba feeldi isa waan inni jedhu irraa fudhataa hin jiru akkasitti deemaa jira kanatti fakkaatu. Ulfaadhu wayyami mee Girjoo akkam laaltaa fi ibsa Maayik Paampiyoo fi namicha kaanii amma bakka isaallee bu'aaruusaa wal bira qabiitii daqiiqaa muraasa keessatti kasaa kun akkana kun waa akkana dhiitiin haa gabaasne ulfaadhu wayyami. Galatoome ani akkatti hubadhetti yookaan immoo understand yookaan akka naa galtetti yeroo ammaa kana keessatti waraanni biyya tokko keessatti biyya lamaan jidduu adoonteenu biyya tokko keessatti kan walitti deemsisanu dhiba guddoo uumuu danda'a akka warra amma itti ilaalu maaliif Itoophiyaan gosa baay'ee qabdi akkuma gafa dubbanne gochi tuni yoo nageenni uumamuu dhaabe yoo nageenni hin jiraatin wal balleessu
achira dabarte mo ethnic cleansing gubba deemu jettumaani fi gochi badon gochi diqqoo keessa xuruurtee balleessuu dandeessu. Maani fi kun ka Rwanda irratti akkuma beekamee ture. Maani fi waraanni biyya tokko keessatti gosa lamaan jidduu yookaan immoo saba gidduutti deemu nagaa miti dansaa miti waan baddu. Kana warra waan beekuu fi Pampeoon immoo maali Itoophiyaan yoo nagaan qabaatin Sumaaleen nagaa qabaatin dandeenya. Sumaaleen nagaa yoo qabaatin Keeniyaan nagaa qabaatin dandeenya. Sudaan karaa Saawudiitiin nagaa qabaatin dandeenya. Ijiptilleen akkuma gafa Ijiptilleen intirestii yookaan guddoo achi qabdi waan karaa laga Abbayyaa kanarraa ka'e. Kanaaf jechuun warri yeroo ammaa kanatti akkuma beektaa abbaan ijoolleen lamaa yennaa fi walloltu kaa ijoollee dhaabaa waan kana jedhu kana isaan amma waan akkasii maanii fi Pampeoon inni wanni guddoolleen qabu maanii fi inni bahuuf deemu jira amma daagaan bultii 50 akka gaafeef isaa garuu nami ka amma bakka bu'aa isaa suni maani akakoyoon isaa waan san keessa dabree yeroo amma Hitler biyya balleessu kaan warra isaanii cufa balleessanii turan. Etnikii gubbaati. Kana amma inni ammaanuu jalqabee waan hin jedhu wanni amma deemaa jiru kun waan akka ethnic cleansing fakkaata jechuudha. Maaliif maal jedhani booyyeen booyyuma lipstickille waan feetelle istille kuulille insitee dhikeessitulle booyyeen booyyuma jechuudha. Amma ethnic cleansing fuulli si'ii kabee kamuuni waan akkasiiti. Maaliif kun amma wanni isaan deemsu namni kun wanni inni teebu jiru amma ilaal warra amma dhumatee nama 100 dhumatee yeroo tokkotti ammallee immoo nama boolla tokkotti nama 70 akkasi ka awwaalamelleen dhaggamee dhaggana jedhani. Kun cufa maani warra TPLF nuti kasin goone nuumate warri kuuleen immoo nuumate jidduun nam dhumatoo nama kabeeta nagaatitti jidduu dhumata. Kun immoo gara duraatitti hoo rakkina guddaa biyya san keessa uumuu deemti. Kanaaf jechuun mee gataa'aatiin haasawaa mari'ii isaa jedheetiin Pampeoon dubbatu mari'iitti deebi'a. Maaliif nutilleen nuti jaarsa sinii teene akka isin ibsanee haasoftanee mari'attanee mariin akkasii waan kana hiikattanu nuti jaarsa sii teena isinii teena jedheetiin itti bilbilee dubbateen jechaadha akka jedhani. Ulfaadhu wayyamee Girjoo. Kana jechuun kana gaa wanni jiru akka biyyatti ka dhaggu amma waan Pampeooti. Ulfaadhu wayyama gaaffii qabnu xumuraa jirra. Isii takkattii tokko daqiiqaa tokko maanii fi waa'ee bosona Gujii fi Booranaa jedhamee ejensii wayii ijaaranii
bosona baay'ee mancaasaa jirani godina Gujii keessatti bosona kanarraa osoo hin durbanne darbuuni sirriina tan fakkaanneef kana isin gaaffii kana isin qopheesseera. Mee waa'ee bosona kanarraa daqiiqaa tokko jedhaati nu xumura. Ulfaadhaa wayyamaa Dr. Sirraa jalqabaa ulfaadha. Galatoon ashee ani hubannoo guddoon qabu waan bosonaa sanii waan bal'inaan deema garuu generaalii waa akkasii san malee waan diteelii waa ispeesifikaalii amma rakkoo amma gadi bu'aama deemtu quban qabu isinitti deebisee gama kiyya. Ulfaadhu wayyaama Girjoomee ati waan ittoo qabaatte bosonni fakkeenyaa karaa bosonni bakkuma jirutti mootummaan maqaa eejensii bosonaa jedhamu ijaaranii ciraa jiru fakkeenyaa gara harqalloo ka deemu kana biluu bosona jiru kana bosonoonni kuni ciramuu dhaabatuu qaba jedhamaa ture cufaa bara dargii keessa dhaabamaa ture amma bara wayyaanee kana ciramaa ture ammas ittuma jira isa kanarraa waan ittoo qabaatte Girjoofis. Keessattuu seerri gadaa seera bosonaa tumee jira mee bokkoorraa gaafa abbaan gadaa baalli fudhatumeera isa kanaan wal qabsiistee hojjechuu dandeessa. Yoo aadaa teennaa wata aadaa gujiitiin wata marree kaane yennaa laalle yenna bosonni garuu gujiin durii muka seera malee muka hin jiru. Mukalle yoo jirselleen hoo maal jedha waaqaa itti gaafatee ammallee maani dhiifama gaafatee akkasiin muka gujiin innaa dhaggitu me'ee innaa dhaggu gujiin bakkuma fedhelleetti me'ee innaa dhaggu gujiin dhadhaa dibee bira dabu me'ee bokkoo jedhanii durilleen akkasiin nuti qabeennu me'ee yennaa jedhama muka me'ee yennaatti dhuftu jala teettee yoo karaallee ka deemtu teetti jala teetteetiin galaafattee karaa deemtulle achi me'ee jala teettee nyaattee soorattee eebbifattee bira daba. Bosonni silaa yoo ardaan itti dhugeeffatee jedhe bosonni dansa. Bosonni waan dansa. Maaliif namni keenya akkuma beeknu aadaa keenya irratti bineensi seera qaba. Bineensa seera malee ni jeessa. Warri duriillee naa dhaqanii adamoollee deemanii yoo jeesanii deebi'anullee kaara malee gujiin bineensillee seera qaba. Kumbirreellee seera qaba. Muki seera qaba. Wanni cuufi seera qaba. Kana jechaa waan ta'eef bosona yoo harkasanii akka dansaa qabatanii jedhanii maaliif kun immoo fedhii teennaaf immoo fedhii nama keenyaaf fedhii aadaa teennaatiin waan wal qabatee deemaa harka keessa wal qabatee waan deemaa waan ta'eef kun karaa kiyyaan akkuma bakkuma jiru yoo itti jabaatanii karfatanii eegatanii naa jedhanii dansaa jedhan yoo kun immoo fedhii biyyaa ta'uu barbaada. Ulfaadhu wayyan Girjoo gara kiyyaan waan jechuu barbaadu bosona ciruun sirrii miti. Seerri gumiin bokkoo tume kabajamuu qaba. Bosona kan ciramneef uummanni keenya immoo waa'ee bosona kanarratti waan tokko karaa keessaatiin yoo nu ge'anii nama qopheessinee isin dhiyeessinaa. Waan deemaa jiru karaa keessaatiin nu ge'aa jenna. Ulfaadhaa wayyamaa daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo. Bosona kana namaaf eeyyama qabu ciramoo akkamiin ciramanii keessa? Bosona nama eeyyama kennanii fi cirsiisaa jiru beektaa. Bosona kanaaf jedhe. Karaa keessaatiin diippilii waa'ee bosona kanaa nuun ge'aa jennaan warra daawwattoota keenya sheerii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Gumii bokkoo yuutuubiillee laayik nu tolchaa, sabskiraayib tolchaa jennaa. Ulfaadhaa wayyamaa kan nu daawwattanii fi
sagantaa biraatiin walitti hamadee binutti nagatti nu oolaa nagabbula.